تطفنا مالف جنان نمني خوني دبهما داباتي غافي خداني مو خداشان غافتميتي وسود تكن ديبسين ديبي سو سني راهله واجد جناي چودا امله واي دابا بيبي مو مال جاني سنولن نيما شنتيمو نيقانچارتيمو شفيتاتيمو اسيرايله تقوي دوينا يا دغا اول دبرتا تا ويلكم everybody السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بغنا غان دفتن خيسنو akam jirta musica ni jirtu gadi fama sagalen jirame jira bareedada wae arrantana dubbi lamma dabru yadura wae tiqo obalesa khenya enyu taye danda isa sanira tiqo dubbanna tadura talammafa asmanu akka ergat khanis ni qaboso wae topic agenda dubbanne o menni malaka gura jira malakni ni gura jiru sun akka khatane malakni sun arrantana facebook in wagatti thanksgiving fi christmas walaka malaka give back wanja amutoko jira community daf debise malaka khanna o facebook echuda facebook in debate donation khanna o malaka khanna warra non profit han warra non profit organization warra tan jechu خنايتو ما جيتشودا توزدين تكتين تون وقت غوتاكا دفتي تانكسغيفينغ بودا كريسماس درو دفتي غويا خنا حاجه دولاركم دباتي نون بروفيت اورغانيزيشن خنا فيسبوكين يواتي ارانتنا قرش شندم خنيته فيسبوكين شندم يدبلي خنا يو ارو يمنين دولاركم كودن غورته اولي فيسبوك قرشي دولاركم كودن ماتش غدا فيچو ساعتي اريو قرشي دب خنيته اكنما دبل ما خني الاكونت توزداي جيفينج باك توزداي جاما غويا خوني توزدو متكتي تنچو غويا سلاسة أرخيسة جرو تكتي تنا تانكسغيفينج بودا كريسماس دورا او فيسبوك يرو هند مالك خنا كانت يچون ماتش giving back ما جاما اكا نون بروفيتين اورغانيزيشن انتون يرو ايانا خنا غرغارم توجيتي الى دولاركم ابا خنا يچو ورنن بروفيت خناف سو خنافو وري امدرو مني دغتني جرتن نارجومين يودن ديسن اسمان ارجوما يو ار دبا خنيتن فيسبوك ان دبلا ما غداف جچودا دبلا دبتي دافي او مني دبلا ما رغته جچودا خنا لا اسمان سياده تشي سوفي ورن خنين جچودا iti ane interview enyu makani sa ab enyu sa ab makasa ne ab taye kiyan suni ab je to dukira na khase ab tayen akije gafi kudar mu kudashan gafata mai wae finfinne ni gafata mai debis ne wae team lamma ni gafata mai debis ne ta hum daragaru ajaiban tate atinkuni akadun fati wa barreesitamo akadaba bakabute wa barreesita nan mal jechuda jen ega gafateen akasimi akasanan ifin bakabu aje haye namni hu yo khad bakabu taade duba namni dilli huni ogga akana sijala deemani komisi dhaleysani si arrabsan mali fi debifte arrabsta ma debista nan jarri hun oromo mitije namchi hun oromo mitije enyuja taye dandaja duba commenti yoro ati wanta kabarrestu me wanta kan sini hima jarkhenya namni tokko yo public relation jami ad-dunya tanarratti party tokko ga public relation taate dalaydu komi ummata fudhatta arra ummanni mal jeeti komi khana fudhate party dalayse partin irra marihatte furmatan gadebiti mutabenyo kasi yohan dubhiman party tokko yohan dubhiman motumma tokko yero ummanni komi dalayse asbeheti komin ummata tana jeeti takalla masadi je nama dalayse chu ara ab tayen kenya wanje warri ogganam ni arnu arabsan debifne arabsina nunje mesin jawari takka khasila ango motomaran jir debise nama arabsu kartani facebook wa post mo gola takka debise nama arabse be khanam non imbe nutillena arabsino ango kamnu wanta kan kamnu sokke namoni even activistum ma dan sadarka gurguddar jiran takka debisana ma khannanin bekan inni khun public relation daba egate erga ango guddo hagana geesu qabate namanu arrabse debisni arrabsina anu jarrata yedanda warri nu jala demen arrabsun oromo mitije duba warri si jala deme si arrabsu yo oromo tahin yo khade bitana ma si arrabsi tutate yo difteo ma barreesus barbais oromo miti warri si arrabsa jiru kun oromo miti
yoo firraa dhiistoo barreeffama sanuu yoo hafeerra boyyu eega ati erga dubbii himaa dhaabaa taate yoo as baatee uggutaka girrisaa namaan jetta uggutaka haan akkasita uggutaka oromoo tana guututti arrabsite arra OMN gaafii 15 si gaafatee 15 nu 0 deebistee jechuudha inumaa nama nu arrabse ni arrabsinaa jette mee addunyuma tana irratti yaa jara keenya nuu himamee namuma public relation ta'ee dubbii himaa dhaabaa ta'ee nama arrabsu argitanii beeytan isin yoo dhaabni kun nu arrabsutti hin jiraatin amma nuti akkitti hubannetti yookaan akkitti fahamnetti dhaabuma kanaatu akkuma nafxanyaan nu arrabsutti afaan gurbaa gawwaa kana keessaati nu arrabsaa jira akkasi fudhannee amma nuti wala PPP taate ODP taate warri waan taayyeen dubbatu hundi waan ilaalcha taayyee osoon taane ilaalcha dhaabasanii calarqisaa jechuudha maaliif nuti hin dhageenye takka ani amruuma akkana takka hin dhageenye an nama dubbi himaa ta'ee nama nu arrabsinaa nama jedhu taayyuma danda'a qofan argeen mootummaa deebistee nama arrabsitu haa duuba ergasi arrabse ummanni kun maa jalaan dhaabbanne ati haa jarri si arrabsu kun komii jiraati jarri kun oromoodhaa jennaan oromoo mitii je duuba eenyu ummanni kun jarri kun yoo oromoon tahin eenyu obbo Taayyee abtaayyee danda'a jarri si arrabsu kun yoo oromoon tahin maali robootii si arrabsu jiramoo amaaraatu afaan oromootiin barreessee si qeequ jiramoo eenyu namni komii si dhaleeffataa jiru kun yoo oromoon tahin this is nonsense dhugaan isin jaa waan akkana annama akkana addunyaa tanarra takka argeen beeku animmoo ilaalchi kun ilaalcha Taayyee danda'a osoo hin taane ilaalcha dhaaba isaaniiti dhaabuma isaaniitu oromoo arrabsuu fedha maaliif osoo dhaabni isaanii oromoo arrabsuu irraa hin qabaanne nama kana silaa public relation irra qaata haasa waggaa takkan taa'u jira sila yoo fedhe girrisaa jee arrabsa yoo fedhe maarree jee arrabsa uggutaka dhaabota arrabsa uggutaka saba kana xiqqeessa arra jee inumaa wanti achirra teessee komii dhaleeffatu sun oromoo mitii je robootiidha duuba yoo oromoon tahin maali wanni qubee barreessitee komii dhaleeffachaa jirtu ni baaraga khiyyaan oggaa kaameera arge fincaan kofoo guutee baachitti gaafa kaan gaafate eenyu maqaan isii gaafa beetii sanis osoo namni bakka san dhaqee laale baaxaa jee achirra yoo kofoo isaa laalan fincaan guutee achirra gizee kaameera arge ni baaraga waan dubbatuun beeku dubbii waliin dhaa takka angirifeesi akkasii agarreen beenu namni akkanatti Taayyeen deebisaa nuu kana jedhe dhufe namni orgaa kaameeraa kana cufatee achi garagalee leenci akka isaan jiru barreessutti haya duuba orgaa kaameeraa irra dhufte yoo akkanatti tambaqaa baqtee akkanatti fincaan firra yaaftu taate maali public relation taate atiin taatu hojii tanaaf but you need to quit and find another job hojii biraa barbaaddadhu hojiin tun siin hin maltu because ati nama arrabsita si himoo dhaaba kee tokko asin jaan ana jetta hay duuba dhaabni keetis yoo faayar sin goone dhaaba keetitu ummata oromoo arrabsiisaa jira jechuudha gaafii takka namni akkamiin namaan deebi ani isaa fi Iskandar Naggaa qofa ani interview irra warii nama cheessu watakka natti hin tolan bakka ogummaa haasawanillee joolluma kutaa 3-4 qalaati yoo as fuutee interview goote irra wayyi qalbiin isaanii si gammachiisa waa hin amanan waa dubbatanii sin qubsan gaafa kaameera irra dhufan uma jaan bakka waan biraan beenyu maali ummanni akkanaa baleeso kolkolo hay deebitee oromoo arrabsitaan qaanfattu hedduu sitti gaddinee jira si osoo hin ta'in sii fi paartii si ergattullee ati barreeffamaan dhiira yoo dandeesse hojii public relation dalagaan isaa komii ummataa dhaggeeffatu ni dhaggeeffata aboo ummanni waan akkanaa jee maal goon dhaqee paartii isaatiinis mootummaanis marihatee as garagalee jara keenya wanni akkanaanis irraa kun dhaabbadhaa jira kun aboo maa nama arrabsita oggaa jaaniin nama nu arrabsine maal goon yoo arrabsine malee siin jaa ni arrabsina siin jaa haya nama agartanii addunyaa tana public relation irra nama taa'ee nama arrabsu taa'ee danda'a malee an nama gawwaa addunyaa tanarra isumaa fi gurbaa wannaa jaan kanan arge eenyu maqaan isaa caalaa ilamoo fi injo tokko afaan oromoo dubbatu tokko ummata gagawwaa horii jaruma kanan arge dhugaa dhiifama naa godhaati soo kana
dubbii isaa hagana hojii ni kaa isla interview isaa guutuu dhaggeeffatanii I know namni tokko irraa gammachuun qabu at least dura silaafis beeytanii ilmi namaa tokko waan tokko jira waan fakkeessaa jedhan takka jira beeyta ilmi namaa waa balleesse dhiifama waan jaamu tokko jira mootummaan ummata dhiifama ni gaafata ummanni ni soo balleesse dhiifama mootummaa ni gaafata kun qaa'iduma hojiiti feetu kaampaanii dalagi feetu mootummaaf dalagi apologize jaaniiti yoo balleessan fudhatan nuti qabeen kun hiyyummaa keessa guddatee mataxee guddatee rakkoo keessa guddatee arraantana villaa fi land cruiser argatee waan hidhameef jara tokko jedhiyoo tana aboo silaa taayyeen kun akkuma hidhameen du'e silaa irra goota keenya inneeti silaa faarsinaa mitii jan kun waan goota jedhanii faarsan hin qabu erga waxii lukkuusaniis nyaachuu argate erga qayyii waxii fi allichaa kana nyaachuu barate hin deebine rakkoon isaatu irraa mul'atte ammallee hiyyummaan gadi hin dhiifne ifi ani bilisummaa namni bilisoome taayee danda'a qofa oromiyaa san keessatti oromoon taan takka bilisummaa inni beeku tana ta oromoon dhabdee wallaallee barnuti yoo gaafatan oromoon bilisoomte siin jaa huno ati teessee interview ragoota siin jaa afoon marakkanne barana taayee danda'a qofa namni bilisoome ito oromiyaa san keessa jarri biraa tokko bilisummaan qabu because taayeen hiyyummaan guddate rakkinaan guddate amma ga waan argeen beeyne waan jiru isatti argeen beeyne arge villa keessa taa'e konkolaataanis waa hundinis high speed waa hundi tolfameef himi gittir godheetuma si haadha jechuuma takka oromiyaan bilisoomte siin jaa bilisummaa qabna siin jaa so kanaaf ta'isaa asuma irratti hin dhaaba dhufiinsa obbolummaa irratti kooma haajii xinxalaan deebisaan kannine barreeffamaaf suuraa gadhiise malee obbolummaa magarsaa Dr. Lammaa Magarsaa dhaaba san keessa hafuun saaxilif baasuun maali bu'aan isii bu'aa guddaa qaba maaliif jennaan PPP dhaabni PPP jaanu khalee harargee maal jette jansa nuti konkolaatuma PPP joo beena malee dhaaba PPP joo kanan beenu jaan PPP maal dhaaba PPP yookaan dhaabni ahadaa Israatii deebisuu deemu kun sanillee wanta gaafatee ture EPP jennaan EPP radhiisi je injeeniti PPP da je daayenda PPP da maaliif jennaan nuti akka oromo Itoophiyaa taane wahin hundiidha nuti way Ameerikaa da nuti Itoophiyaa da ta ijet san garaa keessa qabanne PPP mo jennaaje in garaa keessa nuteesu way addunya way potoliga Itoophiyaa macaawachaa taatee jirti dhugaan sinin jedhu ta Egypt son radhiisi jen guyyoodhaan isan radhiisi ta isun garaa keessa nuteesu amma PPP mo jen PPP so amma PPPin akka warri harargee boodee ma jannuti makiinaa PPP jettu malee dhaaba PPP joon beenu jaan beetani so kanaafu arra PPPin obbolummaan isaan keessa as bahuun hedduu dubbiin oromoo akka karaa qabachaa deemaa jirtu nutti garsiisa nutti akeeka waan gaarii maaliif jennaan yoo obbolummaa yoo mataan be yoo lammaa wanta ittiin amannu jedhee keessa hafe namoota hedduutu dhaaba san keessa deebi'uu deema jechuudha maaliif fulmaanni as deemaa jiru fedhu korojoon taate fedhu waan barbaacheenu oromoon caayaa qabattee san jala deebitee dhaaba PPP kana mormiti jechuun amma qalbita kana amma addanuu qulqullaa'e warra garaaf gale warra Ameerikaa kana taa'ee mee isin Ameerikaa keessa namni taa'ee an doktora gisa jambiyeetannaa isinii maa dhaggeeffadha doktorri Ameerikaa keessatti doolaara 200 haga doolaara 500 mee godha waggaatti nuti doktorri beeynu doktorri nuti beeynu doolaara 200 haga doolaara 500 qarshii Itoophiyaa yoo deebistan miiliyoona yoo xiqqaatte waggaatti miiliyoona 8 akka 10 argata warri maqaa doktoraatiin as gaaddisa Raabaadoor irratti ol yaa'ee galgalaa ganama gurranu duuchaa be maqaa doktoraatiin as ta'anii Dr. Abalu ani Dr. Felix hin jechaan jiru ani Dr. Khan baanu Dr. Makhanin baanu warra maquma doktora dhugaasan qabuun baana asitti doktora ta'anii biyya tanatti akkamitti hojii argachuu dhabaniidha amma haajii xinxalaan gaafiin isaa erga gizee Raabaadoor irratti Dr. Abaluun dhufe jedhanii mataan rakkisan duba doktorri so yoo as taa'ee doolaara 500 san hin argatin biyya deemee dachii gurguratee takka oromoo gurguratee arraantan as deebi'ee OMN fi Juhaari diinatee ergama abbaa garaa ta'ee arraantana as nu garagalee waanuma kalee morman arra deebi'ee karaan PPP tun sirriidhaan hunja ati doktoroo taate
doktora dhiisaati arraanta namni tiraakoo of yoo xiqqaatte doolaara 8,000 kuma dhibbaa mee godha namni taaksii of doolaara 50,000 waggaatti mee kunuma godhata doktor Raabaadoori irratti ol yaatee Raabaadoriin beekamtee amma galtee garaa jecha Oromotti fuula as deeffattee Oromoo xiqqeessaa jirtu Amaaraa wajjin hafxanyaa wajjin Oromoo arrabsitana doktorummaa isii dhabne gaafa isiin as jirtu ni qaanfatan gaa taayitila kana qabattee akkamitti dalagaa minimum wage dalagatta ishee nama qaanfachiisa yoo gaafattee ati maali doktora siin jaa doktora abalu khaanin baanu an doktora khaanin baanu dhisa doktora isi warri Facebook kan dan ba khaanuman ba dhugaa sanii baanan doktora warri Facebook fi generaluma isin kan tan osontan jaruma khaanin baana jaruma dhugaa doktora dhugaa san so doktoroni keenya ka warri gaaddisa Raabaadoori famous taate tun arra as garegalte PPP tana akkamittiin fudhannee isi wallaalaadha PPP tana yookaan ida'amuu kan osoo dubbisin maaliif nutti garagaltanii jedhaniit inuma gorsa barsiisaa ta'anii nutti as garagalan jechuu wayne ay namni Ameerikaa irraa galee qarshii Itoophiyaa qarshii meeqaaf dalagaa taachi galee bara ijoollee maastereetii qabdu lakkoofsan qabdu dalagaa barbaaddu maa ijoollee teenya qayroo achi tatteessaniif dalagaan kanneen why we don't hire them isaanitti maa hojiin goone eega anamma gaafan biyya dhaqee dhufe wallahi ijoollee maastereetii 2-3 qabdu ta hojii aanarra teessee dalayduun argan namni isiin ergattu warran baratin warra kaadiroota jechuu warra barnoota hin qabne kasilaa baratee barnoota jabaa qabu kasabboonummaa qabu hojiin qabu bilaash ta'a miskiin rabbi takka hojii xiqqoota qabatee tuma ta'a jechuu achirra hin jiru maaliif isaan kafadhan nama ala kanaa hillee kan baratin khabarnoonni isaallee maqaa doktorummaa qabatee deemu haasitti maqaa doktoraa soda qabatee deemee dalagaa takka ubar oofachuu kana qaanfatu ni jirame jarootuma kana jechuu amma warri ala kanaa illee amma basaasuuf wuxxifataa jiru hedduu ni garra hedduu jira warra wuxxifatu if jaalachiisuu jedhee amma Oromotti duwidaas galagale arrabsoo jechuu PPPdhaaf wannaata jechuudha maali maqaan isii PPP dhiifama PPPdhaaf afaanleen nuti harargeen nuti piip jechuun hin beeknu nuti dhaaba baajee nuuf fitaa jaa nuti PPP tan jechuun beeknu harargeen balaa qabdi beektani nuti dhaaba PPP jaantan hin beeknu nuti yoo dandeessan dhaaba baa jecha baa qabu nuuf fitaa habaa qabu malee hin beeknu jaan takka PPP nuti fitaa jaan beektani soo kanaaf warreen ammallee asirraa wuxxifataa jirtan if jaalachiisuuf PPPdhaan if jaalachiisuudhaaf ni garra warreen as dhuftanii biyya alaa kana muuxannoo ganzab yaashii taatan isin beekna arraantan Abiy Ahmed akkana ta'ee jira midirqishoon akkana ta'ee jira ta'ee akkanatti utaaltan isin argaa jira Abiy viva nuno Oromoo dhaabni meeqa oltee galiree atilleen ganzab yaashii muuxannoo qabda haayarsi godhani haayarsi godhani deem you have experience of maallaqa qabuudha so kanaafu obbolammaa Magarsaa dhufuun isaa maaliif ummanni arsiis dhaqanii harargees dhaqanii hundi irra didan maaliif jennaan nuti waan lammaan keessa jiraanne nuuf hin taatu yoo lammaan keessa jiraate nuuf taati soo kanaafuu nuti feenu nurraa dachaa jaanii walgahii isaanii deebisaa jiran jechuudha bakka hundatti hin feenu jaan nuti dhaaba oo if keessaan qabnee fi dhaaba obbolammaan itti namanin nuti hin beeynu PPP tansa nurraa fudhadhaa dachaa jaaniin jechuudha why because shira jira xaxa jira deebi'aati akkuma dhiyootan dubbanne akkuma reefu guyyoon gaafatetti hayyee erga waan kana isinitti amantan warroonni isin haayar gootan kun eenyu akka taayee akka Alamuu Simeefaa baaneeti warra dhiiga namaa xuuxe hafarfanni kun hundi jarjarri kun hundi dubbii lammaa ukkaamsuu hayyoota ukkaamsuu kana godhu kana wanni isaan itti jarjaran maaliif jennaan Itoophiyaa dursan deebisuuf deeman waan biraatii miti kijiba wanni biraan jiru wanni biraan jiru even Amaaronni complain godhaa jira warri achirra mul'atu guutuun muslima jaan irra guddaan isaanii maal jechuu barbaanneeti soo kanaafuu arraan tana Oromoon filmaata as deemu kanarratti arraan tana obbolammaanis waan inni jedhu walgahii Ameerikaa qaba mootummaa Ameerikaa wajji oggaa fixatee deebi'ee Johaaris gaafa kaampeenii kana fuulachi deebisee waan caayaan tun murteessitu ammaan booda caayaan sun jala wanni murtaa'u arra wannaallee dhaggeeffatanii jirtan jeetiin amanna eenyu maqaan isaa Dr. Maraaraan dhaabni sabni ummata miliyoona 50 qabu dhaabni 5 ummaa isa miidhu namuu waan dhaabbatuuf beeknaan
sun rakkoo miti dirqama tokko ta'uu qabu yoo tokkichi sun kadhaamu taate hundi baduu dandeenya so kanaaf dhaabni afur shan rakkoo miti yoo biyya Israa'el fakkeenya fudhatan dhaaba 30 qaba garuu ummanni yeroo hedduu filatu khawaan gaarii ummata sanii hojjetu filataa jee Dr. Marananis eden khale galgala dubbatee jiru video isaa salaaleen jira so kanaafuu nuti amma akka dhaabatti namni dhaabni sadi afur qabaanne namu barcuma hanga qabu fudhatee haa deemu amma namoonni tokko tokko waan jaane kaadroonni warra piipiipi khabiyya alaa kun jechu warri if jaalachiisuuf khabiyyuu quban qabne jira tokko tokko ammallee haala kana if jaalachiisuuf fuxifatu jira gana lagana abiyyana jaalatu ha kaadree no godhatu jeeti wanna godhataa jira maali if jaalachiisuuf dubbachaa jira sigale so kanaafuu ammaan tana dhaabni kuni arraan tana fakkeenya bakka Dr. Mararaan jeete jechu dhaabni afur shan Oromoo himmiidhu yoo arraan tan namu model haaroon nuti fidu deemnu hundi keenya barcuma namu haga dandoo sababallaadha lafa guddoodha fudhannee deemneeti akka Oromiyaa irratti waliin bulchine gaafa immoo parlama keessenne waan oggaa seerrituma waan Oromoo irra sagaleen keenya hundi takkaa jee it makes sense waan sense na kan wanaaf sinigale so kanaaf arraan tana dhaaba PPP feki kana fakkeessuudhaaf harka wal qabatanii hundarra shanyii hundarra takka wal taane takka taane no this is fake indalagu kun indalagu hin fudhatu ummanni Oromoo fudhatu mee isinillee nutti asxannaati kijiba Abiy Ahmad afaani waan biraa kanuun jecha huji waan biraa dalagu kana Oromoon irra diddee daaset zamanaatu zamana wal sobanii miti maaliif jennaan yoo huji waan takka garsiisa afaani waan biraa jette afaani sabboonummaa hasawa waan fite barreessaa ol who cares arraan tana addunyaan dhiistee jirti waan akkasitti amanu afaani waa jette mi'e hujiinis fidu gaafiin qeerroo maal ture siidaanuu dhaabaadha no qeerroon siidaanuu dhaabattee duuteen beeytu nuutu maaliif waggaa takkaa fi ja'a guutuu waan silaa yaadannoo qeerroo godhuu dhiistee waan silaa gaafii Oromoo Finfinnee deebisuu dhiiftee waan Oromiyaa deebisuu dhiiftee maal godhuuf nafxanyaa qofa gammachiisuuf gootaa jennaani as bahee gaafiin Oromoo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu fi gaafii siidaatiin unjeechu Abiy Ahmad no gaafiin nuti khasiin jenne maa siidaa warra aseeochu nuti dhaabdaadha sigale ta dura ati si waggaa torbarraa eegalee arra umriin ta'e 42 waggaa 35 waliin rakkachaa turte abjuu kee kana waggaa 35 waliin rakkachaa turte ati maal ta'uudhaan namni si aarsuudhaan waggaa 20 duraasan erga ayyoon ta'e ati nugusa taatisiin jette waggaa 20 duraa sodaa malee dubbatta ani nugusan ta'a jettee nama hunda timta waraanattis bakka hundatti booda moo waggaa xiqqoo aangoon idaamu eegaltanii sodaadhee Faransaay hundatti yaan takka dhuftee gaafa Rwanda jiru Faransaay fuudhee siin badanaan jette oggaa kanaan boo'ee maaliif akkamitti ana nugusan hagam takka na tuffattu ana nugusan Faransaay fuudhee siin deemanaan jetti tiyyaan tun hagam takka na tuffatte you see hagam takka akka wajji rakkachaa jiru hayya nugusa jechuun kun akka ilaalcha isatti maali nugusni nuti Oromoon nugusan beeynutti nugusni nama cafallaqu huno biyya Arabaa irra nugusaan bultee mirga nama akkatti dhiitan laala Demokrasi jechuun nugusa jechuun arnarkin nugusa jechuudha kanaafuu ammaan tana erga waggaa 20 meeqa torba waggaa 35 waliin rakkataa erga aangoon ol siqaa dhufte akkuma dhufeen gammachuudhaan diriimiin tiyanaa guutamtee miti jedha beekii way diriimiin tiyanaa guutamtee jedhuma hayya amma eenyutu fandiinaa kan wanni kanaan haaromsa Minilikis ni haaromsa Haile Sillaasee ni haaromsa museema kanaas ni jaar sanis ni godha kanaas ni godha eenyutu nagargaara jeetu seenechu amma achi cacahoo eegal because that was his dream 35 years waggaa 35 wajji rakkachaa ture kun arraba miti dhugaa jirtu qeeqa jiru kun haqa inso kana wanni jeena yoo inni sobde jettan huno video isaa share godhen jira guyyaa 2-3 dura inni nu dubbatee jira waggaa 35 wajji rakkachaa jiraachuu isaa maal abjuu nugusummaa ta'uuf deemu kana jechuudha so namichi kun waggaa 35 abjuu rafu jiraachuu abjuu keessa jiraachuu abjuu tana keessa waggaa jirtu beektaa yoo dhiitataa oolte sitti tole nama hirriibaa kaasuun feetu gaafa si abjuu keessa jiru ibiddi tokko achi yeroo qabatu agarte maal taate ni utaalta ibiddi na qabatette amma inni akkuma dhufeen abjuu san osoo abjuu keessa jiru aseeochis haaromse waa hunda tole paarkiileen aayidiyaan sun keessatti miti jaan nagaasuu gidaadaati muka eenyu jaan paarkiin san kitaaba sanirraa argame jaan akka afandiin barreessetti afandiin muttaqi akka barreessetti aayidiyaa waa'ee paarkii kan namni qopheesse dura
nagaaso gidaadhaa jiru dhoora addunyaa irratti sunilleen idea abiyyi miti idea nagaaso gidaadhaa ture jan nagaaso daati eenyu prezidaantii duraa san haa goonu jee garuu fandiin dhabamee dhiise jan sun idea san achirra oolchee kitaaba afandii muttaqii dubbatee ture waasan so kanaafu arraan tana abiyyi abjuu tana guutuudhaaf akkuma ol seeneen ahla sillaases kaalsiitti kaayee kopheesitti kaayee maaliif ni jaalataga waggaa 35 wajjiin rakkachaa ture ni jaalata nama Faransaay mee isi waraana taatanii fakkeenyaaf Rwanda carraan isin haa ga'u yoo faranjiin takka dhuftee ati khadhiiraa tadhalaa takka dhuftee aboo Faransaayeen fudhee siin deemoo siin jette maal goote nin deema dhiirinis dhalaanis akkasuma yoo adiin tokko dhufee biyya alaatiin si baasii yenuma fudhata maaliif jennaan carraa biyya alaa namni jibbu jiru gaa abiyyi carraa san didee bara ni dide no annu gusan ta'uu deema no je duuba gaa nuti wayii isinii beeyna edaa namichi abjuu keessa jira waggaa 35 guutuu abjuu wajji rakkachaa jireedha so akkuma dhufeen Minilik ni jaare bar oggaa dura orseen እነዚህ ታላቅ መሪዎች በር ጉያ ዱረ ሚለው ነቅ ጆሌ ሳው ጫ ዳውሮ ምትኻይ እነዚህ ታላላቅ መሪዎች መለስ ኸይሳ ደገት በይተኒ መለስ ኸይሳ አምቢሴ በር እነዚህ ታላላቅ መሪዎች ጊዜጆ ኑትወይ በይና ሆኖ እዳዲዮ ተነደገኛ አብጁሳ ሱማን ሉቲም አፋን ዛትን ታላላቅ መሪዎች ጋር ለኪ አማራ ሶቡፍ አማራ ኖ እዳኺያን ኢፊፍ ጃለት ኢፊፍ ንጉሰ ተውፈ አማጋ ኤርገሰን ጎድ ረቢ ኢሳ ኻሴቲ ደጋሰኒስ ኒጃሬ ሲዳሰኒስ ኒጃሬ amari gamma diga bomma hay ya rabbi simagan musen esumanu be jangama musen esumanu fe hay wanna tolchaniti bar wanna abi qabu akanatti khayetani de matron muse da jani muse da abi malif jannan Ethiopianis wanninis takka prime minister akana agarren beenu bar Ethiopian daganne walla annama kas jembe America hanara o yemen rabbe inya ተስፋ ቆርጠን ነበር ጀምበር ስለ ኢትዮጵያ ተስፋ ነው ተቆረጥነ ተስፋ ሰን ሆይሰቲ ነምጭ ሁን ደቤ አጫሬ ጃን ኤኝ አብይ አህመድ ኤርገ ተስፋ ተነሳ ኸይሳ አጫሬ ቦዶ ሰይሳ ሙሴ ሲጃኒ ቀበኒ ደመኒኒ ማል ጃኒኒ ካፈኻን ኃይለ ስላሴስ ኒ ደብሴፍ ቦዶ ሙዚየምኒ ባሴፍ ቦዶ ቤተ መንግስት መሰኑ ሃሮም ሰይቹ አማጋ ወጋታ ካብጃ ጃውጋቴ መናመረ ጅራም አብጁ ጀነ ጅራ ወኒ ኖ ፉንድ አብጁ ደም ኒ ደማ ገሩ አብጁ ጅራ አሞ ጋኸና amma ga ibiddi qabachu seene jechu mal tahudan abo oromon carrasi khanine silale ati namichana wanna ati tijirtu wan naftanyati wanna ati gammachisa jirtu naftanyaada Daniel Kibra khana suddu fanni fatte demta ifjala arena nu didde abo abiy ahmed ati nufin tane jette oromon amma diditatu jira hiriba jira bar amma meela kana wutifatu jira ibidda qabachu de bar gafa ibidda chi hawadi hu je utalu de beta mangisti san khaisa amma Daniel Kibra khanas ibjala ofi ummata mata gulula guguracha gurgudachi tatawsanis nu ifra khasi umman nu Ethiopia tan nu jareja afantak alabatak biyatak je war amanuti ya abiy ahmed ya abiyot ummata khan ifra khas hindago usa isin farada isin oromon man beetani usa isin tasabbonumman gantatti isin galchite isin man beetani callisaja akasi bardubin callisaja amma gafa kanga daba enyo osuma sanira jiru gafa khan beetani juhar wan raage takka jira beetani yo isin lamma khanan khain lal se wonni dalaydan je mistake sena gudda dalugu temtanje dabni khunis ni digama biti tunis rakkorabut akkuma inni je takka dufa itti deema dufnecho malta chudan inni dani be khajwaris nuti muratre kha because maybe durol be khani sai safa abi khun sila nuti muratre abo gurban khun abju qaba gurba khun nugusa tahudema gurba khana o sagalen jiro Bilal biqila dieno sagale biqila khun sagale ja sagalen tinjirtu guys sagalen tinjirtu mona je ko fitadero selkumate sagale takhnibo sagalen tinjirti mitakata barre same sagalen injirtu namne to atuman bilbila khe achuma dabalad dumale sagalen tiyeni jirti nafakan sagalen guddon qaba dabalama sagalen tiyen jirtu abona jeke ga dufela sagalen tiyeni jirti meta kata barresa so khanafi Nijira sagalen okay abo abban sagale silki tesam fix gore so khanafu arranta naga akasiti abihiya oso manama jiru amma ga mudda mecho takka
Abiy Facebook banateen beene live as bahe jechuudha rantana. As bahe osoo miidiyaan gurguddaan biyya tana keessa ciisu as bahe live maal tokko godha waytani amma wanni ga ni cinqame amma ni waxarame amma manaamatti osoo jiru ibidda qabachuu deema waxarame amma Facebook irra as bahe amma guxudan barreessa guxudan ta PPP nakana nu jaachu amma as deebi'ee jechuudha sinigale so maali khanaafu amma Abiy keenyas abjuu keessa jira abjuu keessa garuu dammaqoodhaaf ni jira namni kun baroggaa abjuu keessa jira oggaa waan gaggaarii dalagu beeta kha'uun fedhu beetani ni oofata riba kan ni oofata yoo waan gaarii jiraates ni oofata way mi IC ja bakka tuma oofata beetani gaafa moo waan sani raasi khaasan ni arte yoo waan gaarii jiraatte yoo waan hamtu jiraatte ni cinqamta achi ceeta as ceeta amma inni abjuu dhaabbinaan keessa jiru san gaafa ummanni dhufee keessa balaw jaanii dhaaniin utaaluuf deema amma baaragee cauf deema amma san qofaafeef so kanaafu arraan tana Abiy keenya yaa obboleessa keenya ati ammaan tana xiqquma siyaaf gubachuudhaaf ji'a jaha qofa kannaaf ji'a jaha booda Abiy ni haa abjurra ni utaala hirriba keessa ni utaala way osoon godhu baadhe ja way mi'a way Nobelin sun mi'ooyti way jaalala nama way beeta mangistiisan way maariif jennaan Oromoon amma tadrii midire Oromoon tanuma Ihaadig achi keessaa buqqaafte san tuutu arrallee jireenyi isin jijjiiramne namni Oromoo keessaa bilisoome taayee danda'a qofa isin himeen jiran ka jireenyi isaa jijjiirameefis ka bilisummaa argates ka akka fedhee dubbatu addunyaa tarreerra dubbi himaa PPP yoo taate malee dubbi himaan biyyatamii tokkolleen dhaaba tokkolleen deebi'ee hawaasa hin arrabsu inni nuti himee jiraarra nama nu arrabsu deebinee arrabsina je dhageessanii nama akkana jedhu nama nu arrabsu deebinee arrabsinaa je dubbi himaan PPP so kanaafu arraan tan nuti Oromoo keessaa namni bilisoome taayee danda'a qofa hin beeknu namni biraa Oromoon taan hin bilisoomne Oromoon taan achuma jirti fiyuliinsi guutamee taa'u jira amma isaan haguma mootummaan Ihaadig yookiin PPP kun fixatuma eeggachaa jiran tattaanii gaafa PPP'n angoo isii fixatte ummanni reedi isaan darbuuf ni hannallee yoo ja'an hin danda'an maaliif ummanni hadhaa'ee jira ummanni killeen takka qarshii jaatti seentee jirti ummanni bisoot jira ummanni aarii qaba watakka ummata kanaa wajjin mees godhuu hin dandeessu dhugaan isin himaan namni bilisummaa qabu erga taayee danda'a qofa taate Oromoo keessaa bilisummaa inni argatan agarre nuti bilisummaa PPP nuuf fiduu deemtanas yoo iccitiidhaan maaliif dho'isuu barbaachisa dirree bahanii kaampeenii godhani PPP waan akkanaa godhu deemti PPP waan kanaaf dhaabbatte hojaan okay we will accept it garuu fudhachaan jiru nu galaan jiru wanni PPP dhaabbatte isinii galee so kanaafu ammarraa eegalee jara keenya nuti bilisoome taayee danda'ati baatii 4-5 qofa eeggachuu jira gaafa kun dhufe ummanni Abiy khiyya kaalchoodhaan dheeti abjuu keessa kaase Abiy khiyya ganaa nadaamaa booya umrii isaa guutu way odoon silaa gaafaan angoo argadhe san Oromoo tiyyatti irkadhe maaliin qabaa Osmaan silaa Minilikuma san tujjaaru baad amma inni isin manaa moggaa jambar kanuma namni rafu ofo beeytanii bar no manaamni kanuma rafanii wanni jaan qofaa miti jara keenya namni osoo deemu manaama abjuun ni jirti ilmi namaa akkana waa abjaa osuma dhaabbatee Abiy abjuu keessa jira gaafa ibiddi itti qabate ibiddi Oromoo itti qabate achirra akka wayyaanee fa akka wannaa fa godhesan gaafa itti qabate ni nadaama jechuudha ni sheena jechuudha way silaan namichuma san fitolchuu baadhe jira gaafa 1 kiiloo seenanii caccabsanii siidaasa maal hennan agartan arra namicha wannaa farratti walgahii wannaa farratti lolu tokko walaayitaa tokko fa nuti bar akkana nu godhe Minilik nama bar arra Minilik nu faarsuutu angora taa'u jira jee lolaa jira jechuudha ummanni Oromoon akkasi hundi akkasi lolti so kanaafu ammarraa eegalee I don't think ummanni waan amantii irraa qabu natti hin fakkaatu Abiy amma deebi'ee hin amanu kaduraan amanin gaafa ODP hoggana ODP ta'e osoo amanin arra lafaa ka'anii dhaaba joosan PPP san irratti nu amananii jechuun tu waan hin taane tanu waan hin taane dhugaan isin jaan an arraan tana kaan PPP fi federalizimii dhiisaati PPP fi dhagaan yoo wal dorgome dhagaan akka mo'atu baatii jaanas deemtan ani abdiin firaa qaba dhagaan hin dubbanne as bahee an arraan tana dhaaba PPP wajii wal dorgomaa yoo je dhagaan ni injifata maaliif jennaan ummanni aarii qaba ummanni quufee jira ummata kana laala dubbi himaan dhaabaa irra waan haasa'u namni akkasi saf je'ee namni 13 laabii taa'ee haasa'u bar ilmi namaa waa fakkeessuudhaaf waan namaa deebisa beektanii waan akkanaa dogoggorree jira waan akkanaa kana ittiin deebinu
dhugaadha waan akkana kana mistake daleeni hawaasa keenya dhiifama gaafanna. This is logical, one normal, one addunyaan gootu. American galgala ganama khataati, but they say sorry. American asbaateti waan akkana kana mistake daleeni jira, we ask the public apologizing jan. Taayee danda'a gisee gurbaan gaafatu abo ati ummata kana jette arrabsite dhaabota akkuma walgahii hafeen guyyaa itti as deebite arrabsite maal goona duuba ummata nama arrabsu ni arrabsina deebiseetiin arrabsaa nuun jaa hin dhageenyamtu addunyaa irratti an takkaan dhageenyan ani dhaaba PPP malee ani dhaabuma addunyaa tanarra paartii addunyaa tanarratti hawaasa arrabsitu I never seen in my life, never. Public relation as beena ma arrabsu hin dhageenyan addunyaa tanarratti. Public relation komi ummata fudhateeti DBA marihatee deebisaa nama kan dhageenya nuti nama bilisummaa qabu Itoophiyaa san keessatti Oromiyaa san keessatti ka agarre taayee hiyyummaan guddatee takka argeen beeni mana hidhaa san quufee bahee arraan tana jiruu tanarraa hin duuba deebi'aa sin jaa no sin jaa lakki bilisoomnee jira aboo akkami bilisoomne jaani bar gurbaan waa'ee Finfinnee gaafate no bareedduu sin jaa ummanni bilisoomee jira huno ati teessee interviyu godhaan jirtu sin jaa. So kanaafu bilisummaan taayyeetii fi dhaabni isaalleen Oromoo biratti fudhataman qaban tanuma OMN jajjabeessaa OMN yoo danda'e shortwave osoo filmaanni kun hin dhihaanne shortwave yookiin dambalii gabaabaa akka qotee bulaan keenya caayaa jala tattaa'ee iddoo isaa akaafachaa akka dhaggeeffatu qotee bulaan keenya gaala tiifataa horiis tiifataa kanuma moobaayila qabu akka dambalii gabaabaa dhaggeeffatu raadiyoona kanarratti warri OMN irra dalaguu qaba. warra magaalaatiif illee FMNis banamuu qaba OMN jajjabaachuu qaba jajjabeessa filmaata kana duratti campaign cimaa isaan eeggata I know it PPP nakka zero baatu nin beek tana abdiin firaa qaba federalism vice PPP yoo tana dhaaba ciflaqaa jenneme amma isaanuu keessa hambisanii jiranii akka dheengadda warri jeesan nuti jachuma kanaa jechuun beenu jette jana argeen nuti PPP tana jechuun beenuti mee BB faateetu nu tolchaa janjan koy dhaaba keenya ka'oo qabu sana isa geessaniiti jiran isin nuti konkolaatuma piip joo dhageenya isin piip mata dheesaan fiddan janjan arge hin feenu piip mata naan feenu jaan nuti afaan nu joo hin beekuti piip nuti konkolaatuma piip joo beeyna malee dhaaba piip kanan beeynuti yoo dandeessan kabaa nu fida yookaan ooteenya san nu deebisaa jaaniiti fira ari'an jaan ummata piip so kanaafu tanuma fayyaa argadha qabsoon cimtuun nu eeggata waa'ee charchilleen dheengadda gaafa DC irratti akkasitti qabsoo hadhooytu gaggeessine san ummanni ortodoksiilleen baga gammaddan asumaanuu bilisummaa argattanii jirtanii duraan hedduu cunqurfamtanii jirtan gaa ummanni islaamaatii fi protestaantiin tun duraanuu bilisummaa qabdi garuu ummanni ortodoksii keenya ka obbaleewwan keenya ka DC jiran charchi ummata amaaraa dhaquu turanii garuu dhiibbaa sababa saniin dhiibbaa waan kana uumameen isaanilleen charchi afaan Oromoo banatanii jiran baga gammaddan asumaan isin joo barbaanna waa hedduu dalagame torbaan dabre kana keessa waa hedduu kaampeenii cimaa keessa dabarre beeta mangistii keessa nutti itti yaadamee Daani'el Kibret asii duula nu rabbansiisaa ture wal mari'atanii isaa abiyyin duula Oromoo gaccabsu Oromoo mataa cabsu amaaratti irkannee yoo Oromoo tana dhoyne malee yoo sabboonummaa Oromoo tana xiqqeessine malee yoo Oromoo tana akkana mataa keessa gadhoyne humna amaaraatiin jaaniiti nurra lafaa kaanii garuu nun dandeenye jechuudha irra aannee jira maaliif dhugaa qabna waan dhugaa qabnuuf waan federalizimii dhugaa sanitti amannuuf waan federeeshinitti amannuuf arraan tana irra aannee jira jechuudha. Saddeeti duwwaa baafne charchi isaan irraa nu ari'an deebisnee gadhaabnee fi dheengadda osoo amantiiniif hin daangeessin Oromoon hundi gargaartee arraan tana charchi banatan obbolowwan keenya tanaafu Oromiyaa beeta kanatiin leen ni dhaabbata kana isaan maraachi tokko Oromiyaa beeta kanatii tan argaan fedhan OMN waan jaan kana argaan fedhan nama ija Oromoo kana argaan fedhan eenyu Abiyyii fi Daani'el Kibret fan hin barbaadan inkluur taayee danda'a asillee ni jira tokko warri maaliif kun osoo ta'e warri jee gammadu sinigale so kanaafu warra if jaalachiisuuf illee galgala ganama dabballummaa haayariif godhuudhaaf Abiyyiif jaalachiifneetan dirruma baa akka gaariitti arrabsa Jawaar arrabni inni khalloo wannaa uffatee jira maali khalloo naachaa uffatee jira arrabni dhaga'uuti arrabsaatuma if jaalachiisaati seena umaa rakkoon hin jiru mirga qabdan kana achi immoo namni biyya alaa taa'ee osoo hambargar qarshii 10 McDonald seenee xafaxafee hirata isaa achuma nyaatee laaqana isaa achuma nyaatee ruumeetiidhaan jiraachuu danda'u soba kijiba
ummata PPPdhaan Itoophiyaa kijibatan nu deebisuu deemuuf wanna afaan dabbalummaa ta'uu feetan hedduu nama saalfachiisa hedduu nama qaanfachiisa. Be yourself if taha jiraadha. Warra maqaa doktoraatiin asirra taa'ee Gaaddisa Raabaadorii irratti feemasiif godhe way doktor Abaluun nu dhufe way doktor Abaluun nu dhufe nuti. Edaa nuti doktora nuti gizee ilaallu background isaanii ugaa doktorri doktoraan biraati dha beeynu nuti doktorri asii beeynu 200,000 nyaata. He is financially strong waan dhugaa sabaa dubbata yoo sabni kun rakkate qarshii 5,000 waan danda'u kana maaliif doktor jechuun biyya tanatti wannaa guddaa qaba beeka mindaa guddaa namni nyaatu biyya tanatti doktora warri beeytan ni beeytan medical doktoroonni minimum gaafa hojii eegalu $200,000 waggaatti eegala. So this man is yoo amashan doktorummaan dalagate namni kun taajira biyya tanatti taajira baqa achi xiixa yoo san gubbaan kilinika banate haakima manee fi banate taajirri isa caaleen jiru. Oromoon tun osoo arra 5,000 fideettan numa kanna nuti ni beeyna maaliif masgiida waggaa ramadaanni dhufe masgiidatti maaltu jira fundraising jira waggarra. Warri doktoroota warra ka'ee $50,000 faa kan nu jira maaliif ni qaban itti eebbifaman jechuun nuti Paakistaanota fi agarre Araboota warra doktora dhugaa san agarree jira. Doktoroonni keenya kaasiif Raabaadorii irra mataan dhukkubsaa bee'a aroonna waan isaan doktorummaa isaan itti eebbifaman hin beeku isaanuma agarre kaasii biyya galee qarshii 5,000 fi 10,000 takka dachii gurgurachuu galee Oromoo as deebi'ee Oromoo arrabsu jaruma kana agarre nuti. So kanaafu tanuma PPP'n shafii ta'uu deemti rabbi Allah maram jennee jirra. PPP'n shafii taati an dhugan isinim ani beeytani ilmoon takko oggaa dhalatte raada taateeti raadarra oggaa dibichi oggaa jabaan dibichi qotu fuulduraaf qotu ni beeysa beeytani yookaan qanneen qabdee fi duraanuu garaa haadhatti haati jechaa dhukkubsataa dhalte kun lubbuun qabaatu shafii ta'a. PPP'n akkasii shafii ta'uu deemti rabbi si aara Allah maram. PPP'n afaan kanan beeytu namni itti beeytani namaa gatta koo beeka. Namni ilmoon haati osoo garaa qabdu itti dhukkubsachaa maxaxxaa baatii 5 dhalatte. Ilmoon nama nutrition hunda argattee garatti yoo baatii 9 itti dhalatte abbaanis garaa keessa ga'ee dhungataa garaa dhiibbate san dhungachaa yaa ilmootii dafiin haa beeyjee akkana sossobachaa maal jechaa ilmootan godhee borciisan keessa dhungachaa dhalatte. Ilmoon nutrition qabdu baatii 9 gisee baate dumbushuma kanaa gabbaa dumbushuma kanaa guddata abbaan ni guddifata jechuudha. PPP'n teenye osoo jarjarteeti baatii 5 dhalatte. Ilmoon baatii 5 jiraachuun isii 50-50. Osoo akka beetetti dawaa itti kannaa oolte marfee diraa oolte nutritionatti guuraa oolte ilmoon baatii 5 dhalatte. Ilmoon osoo gahin dhalatte maal taati ni duuti shafii taati. Saniifuu yaa warra PPP deeggaruuf wixxifattan yaa warra PPP ol qabdanii nutti onneettan yaa bo PPP sun shafii taatiiti hin jarjarinaa isin hin jarjarinaa. PPP'n shafii taati anaa isin hima. PPP'n hin guddattu raadas hin taatu hin qotulle sangaas hin ta'u PPP'n. PPP'n shafii taa baatii 5 dhalate osoo matakkan argatin dhalate jarjaraan dafanii baqeessanii keessaa fuudhan garaa haadhaa keessa badduudha. So kanaaf yoo dandeessan haruma lammaatii fi haruma Jawaar kana faa dhaabbadha haruma federaalizimii ja'antan asuma dhaabbadha woy finis ni jee maaliif wanni Jawaarii fi lammaa fi abiyoo haaji xiinxalaa si dabalaati ummata gurguddaa tokko dabalaati wanti federalizimiin tun dhaltu tun xiqqoo wayya Kamaali si dabalaa even Daawud illee Jaalmarroo si dabala waan Oromoo eenyu maqaan isaa Dr. Maraaraas kana si dabalaati waan jarri kuni fidu federalizimiin jarri kun dhalchuu deemu nutrition gaarii qabdi wanni asirraa dhalattuun xiqqollee taatu ilmoo bakka geessu taati. Khatana ala ati PPP'dhaan ilmoo nagaat taati sangaa nagaat taa naaqota jettee arraan tana utaaltu kun rabbi si haadha qabu I know PPP'n shafii taati Allah maram jennee jira.